Hello, akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbii keessatti namoonni karaa keessaadhaan kun nama turtan. PC'n koo yeroon faayilaa desktop irratti yookaan alasaa irratti save godhadhu na jalaa dhuskaa. Rakkoonsaa maalidha kan jedhu na gaafachuun keessan ni jaalatama. Kutaa sanaa wal qabatee akkaataa kamiin faayiloota keenya faayilaa dhokatee mul'ifachuu dandeenya, osoo hin beekin yoo dhoksine ta'e akkaataa kamiin mul'ifachuu akka dandeenya kutaa darbii keessatti isin agarsiisuun koo ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo tariitii sanaa waliin qabatu yoo ta'e sababa wiindoon keenya activate hin taane faayilii keenya dhokachuu danda'a waan ta'eef akkaataa kamiin window keenya activate godhannaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hanga dhumaatti na hordofaa jecha namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jecha. Kan subscribe gootan immoo hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka hiriyoota keessan ga'u godhaa isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa qorraatti gaafan galu yeroo baay'ee faayiloonni akkasii kuni jechuudha. Faayiloonni kuni dhokachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma faayilli kun dhokachuu danda'a, kun dhokachuu danda'a. Faayilli desktop irraa qabdan kuni iskiriinii PC keessan irraa qabdan kun hin dhokata jechuudha. Sababa maalii dhokata? Sababa windoon keessan activate hin taaneef hin dhokata jechuudha. Fakkeenyaaf amma windoon koo kun activate hin taane. Windoo kana fudhattanii ilaaltan activate windows jedha. Go to setting to activate windows jedhee jira iddoo kana. Dhuma cornerii PC keessan irra hin agartu jechuudha. Isheen kana jechuun maal jechuudha? Windoon kun activate ta'ee hin jiru waan ta'eef activate godhii jechuudha. Kan windoon activate hin taane faayila dhoksuu danda'a jechuudha. Akka carraa ta'een koo kun dhoksee hin jiru. Yeroo booda garuu dhoskachuudha faayilootaan bakkee kanarraa qabu dhoskachuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa isa jedhuu fi activate godhachuu qabnaa jechuudha. Activate godhachuudhaaf Microsoft Toolkit kan jettu applicationii kana qabaachuu qabna. Ishee kana liinkii ishee commentii jala isiniin kaa'a. Achirraa dhattanii buufachuu dandeessu. Liinkii ishee isiniin kaa'a. Microsoftiin toolsii kana nuu kenna jechuudha. Toolsii kana buufattaniitu activate godhattu. Har'a kana isin agarsiisu akkaataa kamiin activate goonaadha. Toolsii kana fayyadamnee akkaataa kamiin activate goonaadha. Ammani toolsii kana zippiidha. Extracting godha yookaan unzipping godha jechuudha. Right click godhatanii extract to Microsoft Toolkit jettu kan extracting godha. Extract godhatanii fe'uu jalqabaa jechuudha. Kun dhuftee na jalaa buufteetti. So applicationii kanan kaasiini antivirusii keessan hundumaa disable gochuu qabdu. Antivirusii qabdu yoo ta'e disable gochuu qabdu. Smartdabiin jiraachuu danda'a, Avastiin jiraachuu danda'a. Isaan kana hundumaa disable godha. Yoo disable hin goone isin jalaa nyaata akka virusiitti hubata waan ta'eef yeroo baay'ee antivirusiin software isin feetan tokko jechuudha. Software internet irraa buuftanii fe'attanii akka virusiitti waan hubatuuf yeroo isin seetaappii isaa dhattanii kaaftanii nyaata jechuudha. Hin balleessa. Kanaafuu isa hambisuudhaaf dura maal gochuu qabna? Disable gochuu qabna jechuudha. Windoon ofuma isaatii security software qaba waan ta'eef software sana dannee disable gochuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf ani maalan godha? Asan dhufa zufeetan iconitti kana dhufa. Iconi kana dhufeetan kunoo window security kan jedhu jira. Window security kanan gala. Ishee disable gochaan jira amma hubadha. Disable gochuufanii baneera. Erga banee booda virus and threat protection jira. Virus and threat protection isheettu kanarratti hin cuqaasa. Ishee irratti cuqaaseetanii virus and threat protection setting ishee jettu kanan gala jechuudha. Ishee kanan gala. Manage setting kan jettu kanarratti hin cuqaasa. Isaa booda ishee kana on taatee jirti waan ta'eef oofan godha jechuudha. Off ta'uu qabdi. Kun off hin ta'u taanaan isin jalaa nyaata waan ta'eef yesettu off gochuudhaaf confirmation isin gaafata yesettu. Isaa booda cufaatii keessaa baatii dhaqaatii kaafadha. Amma
gara tuulsii sanaatti deebina. Gara tuulsii sana fe'utti jechuudha. Gara tuulsii sana fe'utti deebina. Tuulsittiin kanadha. Isaa booda hin banattu. Kunoon dhufteetti ishee kanarratti Microsoft Toolkit isheettu kanarratti right click gootu run as administrator jettu. Run as administrator jettu. Run as administrator gaafattanii kana isinii fida. Erga kana isinii fidee booda amma icon lama jirti iddoo kana. Icon lama kun iddootti kanarra naannoo kanarra icon lama jira. Icon isheen kun Microsoft Office 10 dhaafidha yeroo baay'ee kan fayyadamu. Amma kan window icon kana icon window beektu ishee kanarratti cuqaastu jechuudha. Ishee kanarratti cuqaastu ishee irratti gaafa cuqaastanii kan Microsoft Office 10 isin agarsiisa booda amma kan windoodhaan isin agarsiisu. Akkuma amma isiniin jedhe ishee kana irratti cuqaastu icon kan window kanarratti kan window kan office tuun taane kan window kanarratti ishee kanarratti jechuudha. Ishee kanarratti cuqaastu isaa booda menu kana isinii kenna yookaan taabii isin akkana isinii kenna. Kana jalaa balleessume kasin hin jeegne menu kana isinii kenna. Jalqaba gaafa dhuftan asirra jira. Isaa booda isa dhuftu activation kan jettu kana dhuftu. Activation kan jettu kana. Activation kan jettu kana dhuftaniitu kamiin fayyadamtu jechuudha. Auto KMS kana fayyada. Kanatti hin buutan. Yeroo inni kun option baay'ee qabu. Garuu ishuma kana auto orma irra kaaddaati, auto KMS irra kaaddaati. Isaa booda isa dhuftu warra kana bira dabartaniitu EZ activator isheettu kana irratti cuqaastu jechuudha. EZ activator isheettu kana irratti. Ishirratti gaafa cuqaastanii activate isinii gochuu jalqabaa jechuudha. Amma jalqabeera. Amma laala. Maal jedhee auto KMS was successfully installed. Kanaaf fe'ameera jechuudha. Activate ta'eera jechuudha. Amma yoo fudhatanii ilaaltanii activate ta'eera waan ta'eef eessa dhuftu jechuudha. Restart gootu. Gaafa restart gootan kun hin badaaddana. Amma tajaajila caalaa bold ta'ee mul'ate activate ta'uu isaa nutti hima jechuudha. Kanaaf restart goona. Restart goona PC keenya restart goona. Kana cufnee baana jechuudha. Kana cufnee baana isaa booda PC keenya restart goona. Restart goona hin laalla jechuudha. Hin laalla. Restart godhaati hin bada jechuudha activation kan jedhu kun. Amma yoo fudhattanii ilaaltanii window activate jiru Windows kan jettu iddoo kanaa baddee jirti. Iddoo kanaa baddee jirti. Bifa kana window keenya activate godhachuudhaan itti fayyadamuu dandeenya. Window activate gochuun maaliif nu fayyadaa kan jedhuuf tokko faayiloota desktop keenya irraati yookaan fuula kompiitara keenya irraati nu jalaa dhokatan nu mul'isa. Lammaffaa sababa windown activate hin taaneef softwarein tokko isheedhaan nu fe'amu. Kanaaf software sana fe'achuudhaaf illee window activate gochuun barbaada waan ta'eef software bifa sanaan fe'amanii yookaan software activator nu gaafatanii bifa kanaan activate gochuudhaan fe'achuu dandeenya. Gama biraan qulqullina screenii keenyaaf illee baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee yeroo slide present gootan yookaan presentationii PowerPoint'dhaan qophaa'an yeroo display gootanii iddoo kanarratti activate your Windows kan jettu mul'ata yeroo baay'ee. Kanaaf ishee illee hambisa jechuudha. Bifa kanaan window keessan activate godhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Faayidaa kana qaba. Tariitii rakkoo biraatiin yoo faayilli keessan jalaa dhokate kutaa nutti akkaataa kamiin faayila dhokate ammas baafachuu dandeenya kan jedhu kan isinii dhiyeessu ta'a, kan isin agarsiisu ta'a. Ammaa fi asirratti naa ga'u jecha namoonni beekumsa asirraa darbu kana fayyadamtan please namoonni beekumsa YouTube kiyya galtanii waan ana asirratti gadhiisu kana ilaaltanii subscribe tuun godhin hin beeyna. Subscribe godha. Subscribe, share, like. Beekumsaadha kuni waan beekumsaa wal qabatu. Wantoota aartii wal qabatu. Yeroo ilaaltan subscribe gochuun homaa kaffaltiin qabu waan ta'eef hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni hedduun view hedduu qaba. View ni deemaa jira garuu subscription hin jiru. Subscribe gochaa jirtani. Subscription tu hin jiru waan ta'eef subscribe tuun godhin hin beeyna. Ilaaltan subscribe gochuun baay'ee salphaadha. Akkaataa kamiin subscribe gootu emailii akkaawuntii qabaachuu qabdu. Emailii banadhaa. Emailii akkaataa kamiin banamaa tutorialiin kanaan dura qopheessee jira waan ta'eef sana galaatii YouTube kiyya galaatii ilaalaatii emailii banadhaa. Subscribe godhaa kan koo qofaa miti kan namoota biroollee aartii garaa jira. Sirbi jira. Faarfannaan jira. Akkasuma tutorialiin barumsaa jira. Isaan kana yoo subscribe gootanii
daranuu namoonni akka hojjetan jajjabeessutu waan ta'eef namoonni akka koo keessumaa teekinooloojii wal qabatu. Naannoo teekinooloojii irratti hanqina guddaa jira by the way. Naannoo tuutoraalii barumsaa wal qabatu irratti hanqina guddaa jira. Namoonni hedduun faarfannaa subscribe godhu, sirboota subscribe godhu, garuu tuutoraalii karaa barumsaa wal qabatu namni subscribe godhu baay'ee muraasadha. Amma yeroo baay'ee galee nan laalanii baay'ee muraasadha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaaf tarii beekumsumaaf barumsumaaf sammuu keenya banaaf diilaataa kan jedhuun fudhadhee ilaalan. Saba biraan yoo fudhannee ilaalle sabni biraan yeroo inni wal hordofu jira. Yeroo inni wal tumsu jira. Kan keenya immoo wal tumsuun hin jiru waan ta'eef kun komee kootii. Kanaaf subscribe tuun godhin hin bahinaatiin hin jedhan.